Nagaanii fi araarri jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii irra jirtan irratti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota WTV obsee hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo dachaa darbii haa baay'atu jechuun barbaada. Jirraa jirtu jecha har'as viidiyoon biraatiin walitti deebinee jirra. Maal qabattee dhufte obseen jechuun keessan hin oolu wantaan biraa qabattee dhufne har'a nagaa bichaan qabattee dhufee isa duratti garuu warroonni TV kiyyaaf haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan na jajjabeechaa. Subscribe namni tokko naa godhee qixxee namni dhibbi naa godhee tanaafi maaliif walaa jajjabeessinu aadaa wal jajjabeessinu haa qabaannu sinin jedha obboloota koo hundumti keessan walaa jajjabeessinu like naa godhaa. Warroonni like naa gootanis galatooma, warroonni subscribe naa gootanis galatooma, warroonni dura maatii koo turtanis galatooma isinin jedha. Baay'ee isin jaaladhaani. Wala jajjabeenochinu wal jajjabeechuun aadaa keenyaa ta'u mee nagaa kuttaansee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisee tan nagaadhumaan xumura jechuudha. Waaqayyo haa ulfaatu nagaadhumaan xumura. Akkana mata duree macaafichaa akkana jedha. Ergaa Phexros warra Efrootitti ergee jechuudha. Mata duree isaas nagaa jedha. Wantaan biraa miti mata duree isaas nagaa jedha. Anis nagaadhuma qabadhee dhufee akkana jedha. Ani Phexros fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Iyesuus kan ta'e warra Kiristoos Iyesuusin amanatan waaqayyoof qulqullaan mandara Efroosin jiraataniin kan caafu kootii jedha. Warra waaqayyoof qulqullaanii amanatan mandara Efroos jiraataniif kana caafuu kooti jedha. Gadi bu'ee immoo lakkoofsa lamarratti akkana jedha. Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu. Haleluuyaa. Ayyaana nagaa isiniif haa kennu. Amiin. Anis kanumaan barbaada. Obboloota koo waaqayyo qabaachuu keenyatti haa gammannu. Maaliif inni nagaa nuuf kenne inni boqonnaa nuuf kenne gooftaa Yesuus Kiristoos bichaadha. Waaqayyo Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu. Maaliif mee barii kana eenyutu nagaa qaba eenyutu nagaa dhaba? Hundumti keenya waaqayyo nagaa nuuf haa kennu. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosdha. Waaqayyoon qabaachuu keenyatti haa gammannu. Inni nagaa nuuf kenne inni boqonnaa nuuf kenne inni jireenya bara baraa nuuf kenne Yesuus gooftaa bichaadha. Namni waaqayyoon qabne boqonnaa qabu nagaan qabu. Garuu aniif isin nagaa qabaachuun keenya nagaa argachuun keenya har'a baanee galuun keenya tarkaanfachuun keenya ni wangeela isa kana bichaadhaan. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa hojjeta. Nagaa nuuf kenne boqonnaa nuuf kenne guyyaarraa guyyicha irratti nu dabarsee inni yericha nu laate inni guyyicha nu laate maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Mee sagalee kana hubadhaa. Dhugaa baay'ee natti tola. Batalee lakkoofsa lamarratti baay'ee natti tola jechuudha. Sagaleen kun natti tolaanumani nagaa ani argadhe kana iddoo kana dhugaan dubbifadhu nagaa guddaan argadhe jechuudha. Nagaa kanaanis maaliif ani dubbanne kan jedhudha jechuudha. Yesuus qabaachuu keenya nagaa argachuun keenya boqonnaa bara baraa inni nuuf ta'e waan hunda keessatti nu gargaare gooftaa Yesuus Kiristoos bichaadha. Barii kana namni nagaa dhabdan namni boqonnaa dhabdan maquma Yesuus Kiristoosin nagaaf boqonnaa argadha. Baay'eetu jira obboloota koo lafa kanarratti warroonni lafa kanarra jiranii baay'ee isaanii otoo qabeenya qaban otoo waan hunda qaban otoo jiraachuu danda'anii nagaa kan dhaban baay'ee jira. Garuu aniif isin waaqayyoon qabaachuudhaan nagaa guutuu qabna. Qabeenyas miti qabeenyi waaqayyoon hin madaalamu. Beekumsi waaqayyoon hin madaalamu. Argachuuf dhabuun waaqayyoon hin madaalamu. Inni waaqayyoon madaalamu tokko illee hin jiru. Garuu waaqayyo waan guddaa danda'a. Waan guddaa nuuf godha. Nagaa boqonnaa nuuf kenna. Lakkoofsa lamaan kana irra deebi'ee tasanii dubbisa maqaa Yesuusin. Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha. Ayyaana nagaa isiniif haa kennu. Amiin. Anaafis isiniifis haa laatu. Nagaa kan caalu wanti tokko illee hin jiru. Nagaa yoo qabaanne ba'uu dandeenya. Nagaa yoo qabaanne deemuu dandeenya. Nagaa yoo qabaanne tarkaanfachuu dandeenya. Nagaa yoo qabaanne iddoo yaadne tokko gahuu dandeenya. Namni nagaa hin qabne namni keessi isaa nagaa hin qabne namni boqonnaa hin qabne eessumarree hin gahu eessumarree hin deemu jechuudha. Garuu nuti nagaa waan qabnuuf
nagaa guutuu waan qabnuuf boqonnaa guutuu waan qabnuuf iddoo barbaanne san waaqayyo nu geessise. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Inni wanti nagaa caalu tokko illee hin jiru obboloota koo. Qabeenyi lafa kanaa wayin beekumsi wayin dandeettiin wayin baay'ina firummaa qabaachuun nagaa namaaf hin ta'u. Inni nagaa namaaf ta'u tokkicha gooftaa Yesuus Kiristoos bichaadha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Hundumti keenya gola jiru haala keessa jiru irratti bakka jiru waanuma hunda irratti waaqayyoon galateeffachaa waaqayyoon faarfachaa waaqayyotti haa boqannu. Inni boqonnaa keenya ta'e gooftaan haa ulfaatu maqaa isaa haa jedhu. Inni yerichas saatichas nu laate maqaa isaa haa ulfaatu. Isiniin jedha obboloota koo kana fakkaata nagaan ani qabadhee dhufes kanuma keessa kootti wanta dhufeedha. Anis iddoo kana dubbifadhee iddoon kun baay'ee waan natti toleef anis iddoo kanarratti waan baay'ee waan hubadheef sinirree hubattudha abdii amantiin qaba. Sinirree dubbifachuu dandeessu. Ergaa Phexros gara warra Efesoonitti ergeedha. Baay'ee namatti tole jechuudha. Sagalee kana as keessatti waan baay'ee hubannaa argachuu dandeessu. Waaqayyo immoo nagaa nuuf haa kennu, waaqayyo boqonnaa nuuf haa kennu, gola jirru haala keessa jirru irratti waaqayyo bakka artanitti sinaa eegu. Siniin jedha baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabajaa gooftaa sinaa eebbisu. Har'a nagaan ani qabadhee dhufe kanuma. Utii bira kootiif warri haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib naa godhaa. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warroonni immoo dura maatii koo taatan irra deebiidhaan galatooma isiniin jedha. Viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik, sheer naa gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni immoo isinitti hin tolles rakkoon qabu akkuma fedha keessan godhaa. Hunduma keessan immoo isinan jaaladha. Viidiyoon biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha.